xarapheessaa nyaata irratti nyaatanii nuu fidi nu agarsiisii naan jettanii turtanii fayyoon isinitti agarsiiftee turte gatii isaas himtee turte in ilaalle malee isinii jechuudha. Kunoo isinii fideen jira ilaala kana fakkaata. Kun isa soofaa gidduu taa'uudha. Xarapheessaa yookaan teebiliima jedhama jechuudha. Hundi keessan iyyuu hin beektu. Kunoo kana fakkaata haala kanaanii bareedee hojjetamee jira jechuudha. Kuni saruma mana kootiitiin beektu ijoolleen mana kootii jechuudha. Kun immoo kunis isumadha. Gatii isaas isinitti himtee jirti fayyoon 8,000dha. Kun hundi keessan iyyuu hin beektu. Deemtanii ilaaluu hin dandeessu mana fayyooti. Sirriitti gatii isaa adda adda babaaftee isinitti himtee jirti jechuudha. Tuma isheen himtee jirtu isin immoo na gaafachaa jirtu. Kunis baay'ee tokko bareedduudha ilaala. Kunoo ani viidiyoo sirriitti isiniif waraabee jechuudha. Sababii isin gaaffinatti baay'iftanii fi qoomsaaxinii uffata keessa keewwatanis gatii isaa isinitti himtee jirti. Achi ilaaluu hin dandeessu. Kunoo kana fakkaata viidiyoo guutummaatti isinii waraabeen jira. Balbana 3 qaba jechuudha. Kunoo gatiin isaa isinitti himtee jirti fayyoon tokkumadha. Dhaqaa ilaalaan isiniin jedha. Kunoo kun gaarradhaa fi gajallaadha qaba jechuudha. Waa hundaa sirees kunoo gatii isaa isinitti himtee jirti fayyoon. Asittis sireen kun 57,000 isinitti himtee jirti. Achi ilaaluu hin dandeessu. Siree kanas gatii isaa isinitti himtee jirti jechuudha. Hunda isaayyuu gatii soofaa kanaa waa hundayyuu isinitti himtee jirti jechuudha. Maaliif manni keenya tokkuma waan ta'eef viidiyoo tokkuma waraabnee gadhiifne jechuudha. Kanaaf hunda isaayyuu adda baastee isinitti himtee jirti jechuudha. Xarapheessaan kun kan nyaataatiin beektu gar tokko soofaatti gar tokko immoo kanatu taa'ee irbaatatti nyaatamaa jechuudha hin beektu. Mana koottis argitanii jirtu kana mana koosa goodaatti Wallaggaatti jechuudha. Hin jira jechuudha. Kanaaf wanti dhibe tokkoyyuu hin jiru. Ijoolleen gaaffii nu gaggaafachaa jirtanii gatii isaa nu gaggaafachaa jirtanii gatii isaa iddoo tokkotti isiniif himnee jirra. Hundi keessan iyyuu hin beektu. Warroonni dhufnee bitanna jechuu barbaadde dhuftanii bitachuu hin dandeessu. Rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Akkasumas immoo gatii makiinaa hin kaffalattu. Yoo as keessa naannoo kana ta'ee naannoo kana yeroon jedhu as aanaa kana jalaa ba'uun qabu. Aanaa kana jala yookaan immoo godina kana jala yoo ba'ee deemuu hin danda'u. Fakkeenyaaf oolataa yoo ta'e askoo yoo ta'e atoobis taraa markaattoo yoo ta'e ofii keessanii kaffalattu jechuudha. Asirraa hiiqee jennaan hin kaffalattu jechuudha. Bakka nurraa fagoo geessuu hin dandeenyu kaffaltiidhaanitu isiniif geessinaa jechuudha. Maaliif nadaajii hin beektu haala makiinaa amma yeroo ammaa kana rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. Nadaajiin baay'ee gaasiin waan hundumtiyyuu daddabalee jira jechuudha. Sababii isaatiif birrii kaffaltanii warroonni fakkeenyaaf oolataatti na ergi jettan ijoolleen nuti kan keenyaa isinii geessinuyyuu hin kaffalattu jechuudha. Kan naannoo kana qofa kan ta'e masmara kan ta'e kana qofatu tola daqa. Tola isiniif daquu danda'a jechuudha. Soofaanis akkuma argitan haala kanaan bareedee jira. Fayyoon isinitti himtee jirti jechuudha. Gatii isaa waa hundayyuu jechuudha. Waan barbaadan asirraa maraxattanii footoo ergattanii bitachuu hin dandeessu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi ana asirratti dubbachaa yookaan immoo himaas hin jiru. Lafatti warra dhufanii bitatanii mana dhufanii warra bitatantu caalaa jechuudha. Maaliif jennaan iddoon keenyas iddoo gabaati waan ta'eef achiitu irra ka'aa jechuudha. Asii dhuftee iyyaa maal jechaa oolurra yoo jimeeqatu si darbaa jechuudha. Amma waasaappi ijoolleedhaan dhugaa ijoollee baay'een ofuma afaan si gossu malee namni tokko namni irra gattaa'ee bitatu hin jiru jechuudha. Isa lafaan keessaan gurgurattutu caalaa jechuudha. Ofumaa si gaafatu gatii sumaa yuutuubii irratti argameedha. Gatii wanta dabalamu hin jiru. Wantuma achirratti haasa'amutu akka haaraatti dhuftanii waasaappiidhaan nama gaafattu jechuudha. Ijoolleen tokko tokko sababii kanaatiif asumarraa hubattanii yoo isinii ta'e dhuftanii nu dubbisu. Yoo isiniif hin taane immoo hin dhiistu jechuudha. Malee biizii wal gochuun bakka akkasii hin geessita. Bakki nu ittiin geessaniyyuu hin jiru. Biyya eessaatti Oromiyaa keessa haa ta'u malee Oromiyaa keessa biyya hundaayyuu hin naqan. Garuu tiraanspoortii hin kaffalattu jechuudha. Saniif adda isiniif baasuu dhufee fayyoonis isinitti himtee jirti argitanii jirtu jechuudha. Amma viidiyoo waraabaan jirtu isheen biisiidha. Sababii kanaatiif ani immoo viidiyoo waraabee kunoo gadi isinii dhiiseera. Asirraa arguu dandeessu suma isheen gadhiifteedha. Argitanii jirtu jechuudha.
Kanaafi ijoolleen gaaffii adda addaa nama gaafattanii asumarraan deebii isiniif haa ta'u. Akkasumas immoo ijoolleen Arabiyaa Majlisii na gaafattanis Arabiyaa Majlisii hin jalqabsiifna. Yeroo jalqabu immoo isinitti himaa jechuudha. Arabiyaa Majlisii ammaa fi hin jalqabne rakabootii minaaminas hin hojjettanaan jettanii hin hojjetama. Footoo yoo isin ergattanii hin hojjetama. Arabiyaa Majlisii amma mucayyoon tokko na hojjisiisinaan jette jalqabeetiin jira jechuudha. Qabdii ergattee jalqabsiiseetiin jira jechuudha. Kanaafuu gaafa inni xumuramu viidiyoo isiniif waraaba. Akkasumas immoo seera qabeessaan Arabiyaa Majlisii iddoo qobaatti adda baafnee hin bannaa jechuudha. Fayyoodhaan mari'annee jirra waan ta'eef iddoo kana osoo hin taane iddoo biraatti naannooma kana ta'e iddoo biraatti hin bannaa jechuudha. Maaliif hojiin isaa tokko miti waan ta'eef hojiin soofaatii fi hojiin Arabiyaa Majlisii tokko miti waliin ilaallatu jechuudha. Hin beektu hundi keessan iyyuu jechuudha. Saniif isa qobaatti mari'annee seera qabeessaan hojjennaa jechuudha. Xiqqaarraa haga guddaatti namni haga humna isaatiitti akka bitattu jechuudha. Akkuma soofaa kana amma humna isaatii bitata jechuudha. Haga humna isaatii bitata. Maaf sadarkaa qabaa. Kwaalitiin isaa wal caalaa, gatiin isaa wal caalaa. Akkasumas koomsaatiin illee hin beektu gatiin isaa wal caalaa. Kwaalitiin isaa wal caalaa. Waan hundumayyuu jechuudha. Gabaan tokko miti, hojiin isaas tokko miti jechuudha. Waan hundumayyuu kanaaf jennaan isin kan barbaaddan kan dassiisin jedhe kan lapheen keessan ittisin na'ee hojjisiifachuu dandeessu jechuudha. Akkasumas rakabootii Jimmaa yeroo baay'ee ijoollee Jimmaa na gaafatu rakabootii Jimmaa nuuf hojjisiisi jettanii nama ogummaa isaa qabudha kan hojjetu malee zimbiloo miti jechuudha. Zimbiloo asii bakka irraa bituun immoo hin danda'amu. Nama ogummaa isaa qabu hin hojjisiifna. Rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Wanti kamiin iyyuu jechuudha mana keenyaa hin dhibu jennee yaannee mari'annee jirra waan ta'eef homtu tokkoyyuu nu biraa hin dhabdanii garuu suutatti deemna. Kanaayyuu reefudha waan ta'eef reefuu jalqabni waan ta'eef haga dhumaatti waan nu gaafattanii waan nu barbaaddanii nu biraa hin dhibu jechuudha. Hundumtiyyuu suutaan malaan itti deema malee amma kee amma miti jechuudha. Kanaaf jennaan ijoolleen keessaan na gaggaafattanii ni na dubbisaa turtanii asirraan deebii isiniif ta'a jedheetii yaada waan ta'eef meeshaan kun akkuma argitanii bareedaadha. Kunfaan amma saruma soofaa mana kootii ture jechuudha. Hin beektu hundi keessan iyyuu saruma isaadha. Hedduu bareeda kunillee baay'ee bareedaadha. Akkuma bakka itti qabattanidha meeshaan hundumtiyyuu jechuudha. Sanii fi haasaa isinitti hin baay'isu gatii isaa hunda isaa anis duraan dubbadheera. Keessaanis isinitti himee jira ijoollee baay'een gatii sana gaafattanii keessaan isinitti himeera fayyoonis immoo dubbattee jirti jechuudha. Kanaaf ilaaltanii ofii keessanii maraxattanii bitachuu hin dandeessu jechuudha. Yoo amansiiftan malee ofuma biizii naman godina dhugaa rabbii waa baay'een nama eeggata waan ta'eef olii gadi taffee taayirottisti sagalee dhaggeeffattee deebistu minaamin xiqqoo hin ulfaata dhugaa rabbii. Sanaaf nuti immoo amma nama dabalannutti xiqqoo nutti ulfaatee jira jechuudha. Kanaaf biizii ta'ee isin duraa bade ijoolleen maa badde jettanii na gaafattanii sababii kanaatiif achi oolaa. Kanaaf badee jechuudha. Waa meeqa sirreessuun waa meeqa gochuun beektu biizii nama godha dhugaa rabbii. Akkasii waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatooma. Baay baay.